adda sagantaan qabadhe isin yaannu meemoriin kenna guute jechuun haasa'ee appilikeeshinii nu fayyadu baay'ee nu fayyadamna. Kanaaf Play Store irra gallee maal goona appilikeeshinii kana bu'u. Appilikeeshiniin kun baay'ee nu gargaara meemorii keenya fayyadamuuf. Asitti saarchii irratti meegaa jennee barreessina. Saarchii goona appilikeeshinichi isa kana daawunloodii waan godhee dhufu open jedha. Fakkeenyaaf asitti amma nama miiliyoona 100tu daawunloodii godheera baay'ee fayyadamu waan ta'eef isa kana install gootu. Egaa install gooteen booda appilikeeshinicha bantu jechuudha. Ani dura daawunloodii waan godheef appilikeeshinicha banee haala ittiin fayyadamnu guuraa jechuudha. Kanaaf jalqaba yoo install gootanii dhuftan bantan kana haala kana isinii dhufa. Haala kana akkaawuntii keenya create isa jedhu kliik goona. Maqaa keenya maqaa guutuutti galchina jechuudha. Maqaa keenya maqaa fayyadamtutti galchina. Emailii keenya emailii isa fayyadamnutti galchina. Saniin booda paaswordii emailii keenyaatti galchina. Paaswordii dongora check gootanii saniin booda agree jettanii understand jettanii create account jettan. Gaaf create account jettan master save gochuu barbaadu save gochuu danda'a. Amma maal godhe please check your email at link confirmed account jedha. Accountii kiyya seenee check godhe verification finna eegaadha waiting argaa jirtu. Waiting for email confirmation jedha. Asiin emailii kiyya seenaa jechuudha. Emailii kiyya seenee message jiru confirm godhaa jechuudha. As meegaa fayyadu jira. Isa meegaa verification kanarra verify gochuu qabaa jechuudha. Activate account isa jedhu kana click godha. Mega or Chrome jedha. Mega filadhee just waan jedheetti account check verify godha jechuudha. Password qaraa san itti galchina. Password email keenyaatiin tokkicha kun encryption keys connecting the server jedhu update files list dha. Saniin booda maal gootanii free 20 GB storage limited transfers kan ji'aan kafaluu dandeettu asitti kan mul'atu. Isa kanneen ji'aan kafaluu dandeettu kun immoo 20 GB limit transfer hiyyaa jedhu kanatti free jedhu irratti click godhaa jechuudha. Enable godhaa. Copy CD godhaatu nuti absidhaan date next business code give by the application and app. Upload files silver connection in wallet enable jechuu qaba. Halluu isa jedhu kana halluu godha. Booda asitti element of maal faayilii keenya faayilii cloud drive upload gochuu barbaadu asittiin goona. Asitti plus sign tuqna jechuudha.
connection waan harkifatu fi isin dhuftanii isin hojjechuu danda'a. Gaaf connection gaafa bira jiraattan faayilii keenyaa karaa kanaan kaa'anii fayyadamna jechuudha. Kunis kaameraan upload godhee faayilii 34 upload godheera. Faayilii bicha upload godhaa jechuudha. Upload filachuu dandeettu. Save Google, upload file, upload folders. For example, upload file jennee faayilii keessaa isa barbaanne filannee upload goonaa jechuudha. Faayilii keessaa iskaanerii kana keessaa faayilicha upload started. Saniin booda barbaannu immoo seennee faayilii keenya save to the file available download copy goonee galarii keenyaa fudhachuu dandeenya jechuudha. Haala kanaan fayyadamnaa galatoomaa jenna.